daawwattoota keenya akkam jirtu kun qophii gaachanaati. Qophii gaachana keenya har'aatiin gara kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo bakka giddugala gabaa kuduraalee fi muduraa bakka kanatti argamneeti kan jirru. Giddugala kana keessatti dargaggoota waldaadhaan gurmaa'anii hojii ba'aa baasanii buusan faana turtii taasifna. Egaa dargaggoonni kun hojiiwwan bakka kanatti hojjetamu kuduraalee fi muduraa oomishaalee bakkee biraatii dhufanii waldaadhaan gurmaa'uudhaan kan isaanii baasanii buusanii. Kana keessattis immoo hojii nageenyaa naannoo kanatti mirkaneessuudhaaf dargaggoonni kun waldaadhaan gurmaa'anii kan isaan jirani. Mee akkamittiin hojjetu muuxannoo dargaggoota biraa keessattuu naannoo manneen jireenyaatti yeroo itti rakkoowwan garaagaraa uumamu hawaasa keessatti ka'aa ture isaan bifa kamiitiin hojjetu kan jedhu isaan faana turtii taasifna. Qophiin kun walta'iinsa AMN+ sagalee dhalootaa fi biiroo bulchiinsaa fi nageenya bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan kan isin biraan geenyu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'aa isiniin jenna. Nu faana bu'aa. Biiroon nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa magaalaa Finfinnee nageenya uummata magaalichaa eeguun cinaatti wantoota nageenya uummatichaa jeequu malan irratti qajeelfamootaa fi dambii ittiin bulmaataa baasuun hojjechuu irratti argama. Bu'uuruma kanaan hojjettoota humnaa meeshaalee buusanii fe'an irratti qajeelfamootaa fi dambii baasuun qajeeltowwan ba'een akka hojjetaniif bakkeewwan hedduutti hojiirra oolaati jiru. AMN+ qophiin gaachana giddugala gabaa gurgurtaa oomishaalee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootti dargaggoota waldaadhaan gurmaa'uun akkaataa qajeelfama ba'een gatii madaalawaa fi naamusa olaanaan meeshaalee fi oomishaalee kuduraa fi muduraa buusanii fe'uun jiruu fi jireenya isaanii geggeeffatan faana turtii taasisne waan hedduu taajjabneeti kan jirru. Irra guddaan buusuu fi fe'uu irratti hojjenna. As keessatti dargaggeessa as keessaa tokkoffaa dhimma nageenyaa faana hojjeta. Salaam Saraawitii akka dhimma nageenyaa Salaam Saraawitii guyyaa guyyaadhaan Salaam Saraawitii baana. Dhimma nageenyaa faana wal qabsiisnee jirra jechuudha. Dhimma kanarratti waliin hojjenna. Kan irratti hojjechaa jirru gara gurmaa'insa 8ti. Gurmaa'insa 8 kana keessaa tokko warra meeshaa buusuu fi meeshaa fe'u. Akkuma beekamu kutaa magaalaa Laaftoo keessatti giddugala gabaa guddaatu jira. Giddugala gabaa Laaftoo kan jedhamu. Giddugala kana keessatti meeshaa buusanii warri fe'an akka kutaa magaalaa keenyatti nama 170tu jira. Namni 170 kun ingirii hojii kana hojjechuu qofa otoo hin ta'in tokko ittiin bulmaata qabu. Ittiin bulmaanni sun qajeelfama qaba. Gaafa dursa naannoo kanatti gabaan kun dhufu baay'ee rakkoo ture. Mannashaa gaafa gabaan kun rakkoo baay'ee ture. Rakkoon sun walitti sinnee naggaadeen illee abbaan qabeenyaa walitti dhufee gaafa tusiqee nu hubatu wal hubataa deemne. Inni yaadamee fi inni haasamaa ture garaagarummaa isaa abbaan qabeenyaa illee tiree baree amma fakkeenyaaf nuyi kan hojjennu dinnicha buusnaa qabeenyi isaa abbaan qabeenyichaa ulfisaa nutti kenna. Makiina illee dhufee birrii shufeeraaf kennamu nutti kenna. Amanamummaadhaan nu amananiit sa'aatii ammaa kana isaaf mana haala kana waliigaltee hojjetaa jirra. ጫኝና አውራጅ ማህበራቶች እዛ ውስጥ አሉ። እነዚህ ጫኝና ማህበራት ተደራጅተዋል። hojjettoonni oomishaalee baasanii buusanii seeraan gurmaanii hojjetu. Gama keenyaan ammoo akka qaamolee nageenyaatti tajaajiluudha. Leenjii raayyaa nageenyaa fudhatanii hojii kana wal cinaa hojjetu. Nageenya mooraa isaanii ni eegu. Hojii oomishaalee baasanii buusuun ammoo jiruuf jireenya isaanii gaggeeffatu. Giddugala gabaa Laaftoo kanatti sirna gabaa tasgabbaa'anii akka gaggeeffamuu fi hojii bu'a qabeessaa fi fakkeenyummaa qabu hojjetaa jiru. በጣም ውጤታማ የሆነ የግብይት ስርዓት እንዲኖር አስተዋጽኦ አበርክተዋል ማለት ነው። Tokkoffaa caanyannaa waraajii kan hojjennu kanaani maatii keenya jiraachisaa kan jiraatnudha. Ofii keenyas kan ittiin jiraachifnu darbinee hawaasa keenyas kan gargaarrudha.
Lammaffaa immoo biyya keenya keessatti akkamitti dargaggeessi jijjiiramuu danda'a waan jedhamuuf fakkeenya ta'uudhaaf as keessatti namni tokko qabeenya dhaabbata wayin immoo dhaala abbaatiin alatti karaa baramaa hin taaneen humna isaa fayyadamee dargaggeessa akkamitti of jijjiiruu danda'a jedhamu fakkeenya guddaadha nuti kan hojjetaa jirru. Maatii keenya ittiin jiraachifanna yoo jireenya keenya yoo ittiin geggeeffanna gara fuulduraatti immoo yoo nu mijate mootummaan ba'aa kanarraa gara daldalaatitti magaazanallee nu laateetu akka nus yaa uceenee ta'u akkuma daldaltoota kaanii daldala akka taanu fedhiin keenyaa jechuudha. Dhimma nageenyaa jalatti erga hidhamne dhimma nageenyaa wayin immoo bulchiinsa dhimma nageenyaa jalatti edda gurmoofne wiksaan wayin immoo jechoonni kun nurraa hafaniiru. Akkamitti marmaraa mootummaan baaseen adeemsa mootummaan baaseef dambii fi ittiin bulmaata mootummaan baaseen kan nuti kan hojjetaa jirru. Dambii fi ittiin bulmaata mootummaa kana xaasee wayin immoo darbee kan argame itti gaafatamummaa qaba. Kanaafi abbootii qabeenyaa biratti nuti edda marmaraa kanaan buluu jalqabne seera kana kabajnee seera kana eeggannee itti jiraachuu jalqabne jaalatamummaa guddaa gumaacha guddaa irraa arganne jechuudha. 170 dambii sanarratti hundaa'uudhaan warra gurmaa'edha. Warri gurmaa'e kun meeshaan dhufu halkan guutuudha kan hojjetamu. Keessattuu sa'aatii 8 booda too giddugala gabaa deemtanii gabaa guddaa ho'aadha. Kaaniin buusaa, kaaniin fe'aa. Kanaaf fe'umsa kana keessattis akkuma isin jedhu akkaataa ittiin bulmaataatiin malee akkaataa warri fe'uun jedheenii miti. Seera ittiin bulmaataa qabna. Seera ittiin bulmaataa kana abbaan qabeenyaa gatii mootummaan baaseen alatti qaamni kamiyyuu qaamni fe'uu fi buusuu irratti gurmaa'e akka hin gaafanne mammaraa mataa keenyaa qabna. Abbaan qabeenyaas immoo yeroo tokko isuma mootummaan baase kana fudhachuu dhiisuudhaan danqaa inni uumu jira. Danqaa kanallee akka inni hin kaasne innis seera ittiin bulmaataa qabu. Qaamota isaan hoogganii wajjin walitti dhufeenya gooneet dhimma nageenyaa wajjin walitti dhufeenya gooneet rakkoo kana hambisneerra jechuudha. Akka jijjiirama kanatti waan ilaallu jijjiiramni kun dargaggeessa kana gurmuusee akka naannoo kanaatti hojjetee carraa isaatti fayyadamuu qaba jedhee carraan nu laate nuuf baay'ee guddaadha. Garuu rakkoon as keessa hin jiru jenne rakkoon jiraachuu danda'anii rakkicha hammaftee maaltu ta'a kan jedhamu qaamni jaallatu hundi isaa rakkoo san hubataa deema irratti haasaa jirra jechuudha. Kanaaf hojiin kun garuu miidhaa isaa qabaatu dadhabina isaa qabaatu malee maatii keenya ijoollee keenya beeksisa keenya ittiin jiraachisaa jirra. Dargaggeessi kaleecha iddoo malee dhaabbataa turellee karaarra kan taa'aa turellee mana caatii kan taa'aa turellee mana argee kan taa'aa turellee har'a hojii dhadeet gibbii kana keessatti gara hojiitti galee jijjiirama kana keessa faayidaa kanatti galee socho'aa jira. Giddugala gabaa kanatti oomishaaleen maasaa qonnaan bulaa irraa fe'amanii kan seenan halkan walakkeessa irraa hanga gara bariitti hojii halkan hojjetamu kanaan ammoo abbootii qabeenyaa konkolaachiftoonnii fi hojjettoonni humnaa as keessa hojjetan amanamummaadhaan hojjetu. Kun ammoo miseensota qaamolee nageenyaa fi hawaasa biratti fudhatamummaa waan qaban agarsiisa. Ammoo loote seentonni hojii hannaa irratti bobba'an akka hin dhibnee fi sana irratti ammoo dammaqinaan kan hojjetani. Konkolaattonni halkani baadiyyaarraa kan as keessa galanii sa'aatii 2 kaaseeti yeroo sanatti abbaan qabeenyaa nu duukaa hin jiru. Abbaan qabeenyaa amanamummaadhaan qulfii isaa nutti kenne balbala isaa eegaa dhimma nageenya biyya kanaas eegaa nu irraa fuunee shofeerii dhufeef iqaa inni fide irraa fuunee irraa as rakkabnee mana isaa keessa gashinee lakkoofnee abbaa qabeenyaa beeksisnee kiraayee shofeeruu nutu kaffala jechuudha. Maallaqa kan nutti amanee nutti kennee nurratti dabarsee isaaf kennina. Gaafa nuti inni buusee yoo ta'u kallattii kanaan hojjetaa jirra. Qulfiin nurka taa'aa qabeenya isaa nutu eegaa sa'aatii 9tti kan isaan dhufanii 9 hanga 10tti yeroo gabaan hojii galetti yookiin immoo gurgurtaan jalqabetti seenama. Yeroo sanatti isaan qabeenya isaanii as rakkabneefit nu hojii keenya isaaf itti fufna jechuudha. Yeroo baay'ee inda'uun naggaadeen qulfii nutti kennaniit amantummaadhaan akka abbummaatti qulfii sana nutti kenname qulfii sana bannee akkaataa kanaatiin qulfii sana bannee nuti buusnee sa'aatii 9tti yeroo dhufanitti qulfii isaaniitti sarakkabne nuti gara mana keenyaa gallaa jechuudha. Darbeet illee naggaadeen ganzaba isaa feestaa lambaateetti guyyaa tokko naggaadeen tokko askeetti zarafamee kan beeknu akka salaam isaa akka caanyii warratti nageenyi isaa konfidensii qabatee socho'aa jira. Kan ammoo ragaa ba'uuf naggaadota gaafachuu dandeessanii erga salaam isaa kun xanaakkaree ijaaramee mootummaa duuka ta'ee dhimma nageenyaa kana hojjechuu qabee sirriitti konfidensii ganzaba isaanii akka barbaadetti baatee socho'anii gara baankii deemaa jiranii. Kanaaf immoo ragaan abbaa qabeenyaa ta'uu danda'aadha. በባለሀብቱ ወይም በነጋዴውና በአውራጫዊ መካከል
ጥቃቅን ኮሜንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን ኮሜንቶች ደግሞ nuuf abbootii qabeenyaa akkasumas konkolaachiftota gidduu rakkoon muraasni darbee jiraatus koreewwan waldaa keenyaa waliin taanee furaa jirra. Rakkoon addaa hanga ammaatti nu mudate sadarkaa keenyarra darbes hin jiru. Walamantaa fi kabajaan waliin hojjenna. ሆናያቅም ለወደፊትም ይሄን ያው በኮሚቴ ደረጃ እየፈታን ያለንበት ሁኔታ ስላለ ይገጥመናል ብለን አናስብም። ፌኤቶ ቡሱ ከናስ ሆጂ dafqan bula hojjetaa jiran kana akkuma qajeelfama nuuf kennametti dhimma nageenya jalatti gurmaaniitoo gurmeedhaan jechaadha seera qabeessan gurmaanii isaanis bu'a qabeessa daldaltoonnis seeraan ala akka isaanis hin miine jarris akka hin miidhamne tooyii fi hordoffii cimaan karaa keenya karaa dhimma nageenya gaggeeffama jechaadha. በስነ ስርዓት ነው ይወርዳሉ። በስነ ስርዓት እንዳወረዱት ማስረክበው ይሄዳሉ። seeran baasanii buusun kennanii deemu. walii gallee hojii keenya hojjenna. hojii isaanii karaa seera qabeessa ta'een hojjetu. hojii ba'aatiin alatti jechuudha. isaan jiraachuun isaanii hojii keenya bifa gaariin akka hojjennu nu gargaaraniiru. ስራችን በአግባቡ እንድንሰራ ነው ያደረጉት። bakka kanatti walii galteedhaan ilaafi laameedhaan hojjetama malee walitti bu'insi tokko ittiin hin jiru. sababni isaas waanuma jirullee naggaadee faanallee akkaataa jiruun naggaadeen illee nu hubate nutis illee isaan hubanne akkaataa kanatti hojjennaa jechuudha. Hojiin baay'inaan kan jiru galgala sa'aatii 2 jalqabeeti. Sa'aatii 2 jalqabee amma sa'aatii 9tti hojiitu makiinaan hin galaa hin buusaa isaan booddee sa'a 9 hin booddee inni bitatullee galee bita. Sa'aatii 9 hin booddee immoo arraagafnee abbaa qabeenyaa eega dhufee qabeenya isaa tarakame hin booddee gara hirribaa gara boqonnaa keenyatti sochoonaa guyyaa baay'inaan hin argamu. Hojiin irra caalaa halkanii kan as keessatti argamu. Halkan hojiin hojjetamu makiinota hedduu akka amma asitti argamu kana otoo hin ta'in makiinota hedduu hin bu'aa hin ba'a hin gurgurama gabaan illee sa'aatii sana gaggeeffama. Yeroo gabaan gaggeeffamu akkuma kana immoo dhimma nageenyaa kan boolessus baay'eetu jira as keessatti qaamni saamee hatee jiraachuuf filsisaa ta'u ho'iin immoo hojii koos jedhee biyyas balleessuudhaaf kan as keessa socho'u jira. Isaan kanarratti immoo nuti aarsaa guddaa kaffallee amma aarsaa lubbuullee ga'urrayyuu kaffallee as keessatti hojii garaagaraa hojjetaa jirra jechuudha. Kanaaf naggaadeen as keessaa baay'ee walitti dhiyeenya guddaadhaan eegumsaan hojiidhaan karaa guddaadhaan nutti gammadee akka gaariitti jiraataa jirra. Kan isaanitti uumamallee namichuma kana fe'ee dhufeera kun guyyaa sadaffaanaadha. Kun asuma dhaabadha asumatti asuma naaffanu barri nutti banan moobaayilii as keessatti dhoofadhan. Nafata shan akkanatti qabeet moobaayilii as keessatti dhosseetiin bahee isaan haga dhufaniin booda hin badan baqa yarra hin wal waan isaan beekaniif hin badanii garuu moobaayilii sa'aatii bicha na yaalaa fudhatan hin gadda. Kun adda addaa raawwatamuuf yaalaman hin jiru. Kana irrattis qaama nageenyaa wajjin walitti qindaa'uudhaan hojii guddaa nu gargaaraa jiru. Finxaalayyii harkaaf harkatti mooraa sana keessatti qabsiisaa jiru. Meeshaan harkaaf harkatti meeshaan waraanaa harkumaaf harkatti achitti qabamaa jira. Namni yoo hatus harkaaf harkatti eeruu kennuudhaan ija nageenyaa ta'uudhaan mooraa sana keessatti hojii guddaa hojjechaa jiru. Kanaaf qaamni achitti gurmaa'e kun akkaataa seeratiin malee seeraan ala kan socho'u hin jiru. Qaama nageenyaa wajjin ta'uudhaanis gara nama 10,000 oliiti guyyaatti mooraan sun keessummeessu. Kanaaf keessatti yakka adda addaa yaalamuu danda'a. Garuu qaamolee nuti achitti gurmeessine kanaaf wajjin keessattuu warri fe'umsa irratti buusu irratti gurmaa'e kun hojii guddaa nu wajjin hojjechaa jiru. የተወሰነላቸው አመት አለ። በዛ አመት ውስጥ ስራቸውን ሰርተው የተወሰነ ገንዘብ ቋጥረው ትራንዛክሽኑን ለምደም ደግሞ ይሸጋግራሉ። እግረ መንገድ ደግሞ በቦታቸው ላይ ምንም አይነት ወንጀል እንዳይፈጸም የወንጀል ድርጊትን ይቆጣጠራሉ። yeroo murtaa'eef achi keessa turu. yeroo turtii isaanii kanatti maallaqa walitti qabatanii hojii biraatti ni darbu. Kuni akkaatuma qajeelfama waldaatiin raawwatama. Nageenya mooraa fi naannoo isaanii irrattis dammaqinaan hojjechuun rakkoon nageenyaa akka mudanneef ni hojjetu. Yakki akka raawwanne taasisu.
bakkoota biraatti hojiin wal fakkaatan hojjetamaa jira. Yakki irratira. Hojiin gargaartota nageenyaa kun salphaatti kan ilaalamu miti. Hattuun bakkeewwan adda addaatti dhabamaa ta'aa dhufeera. Kuni bu'aa gurmaa'insa qaamolee nageenyaati. ገንዘብ የተሰረቀ የሚል ግን አይሰማም። ኦልሞስት ፈንክሽናል ነው። ጥሩ ስራ የተሰራ ነው። Akkuma nu duubatti argamu kana kumtaalli kana fakkaatu kiiloo hanga 100 fi isaa oliiti kan inni dhufu. 100 olitti immoo humni namaa baachuun baay'ee waan cimuuf inni kun illee riskii baay'ee nurratti buuseera jechuudha. Kana gidduutti yeroo waqtii ganamaa in kufna in kaana obboloota keenya baay'een nu harkaa miidhame jechuudha. Kanaaf boruuf wabiin keenya maali kan jedhuuf qaama mootummaallee gaafataa jirra, gurmoofneellee gaafataa jirra. Isa kana wabiin keenya maali kan jedhuufi ammallee gaafi nuti ta'ee jira. qaamni dhimmi isaa ilaallatu kanaaf deebii toonu kenne ተደራጅተን ነው እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ያለው 107 ማህበራት አሉ 1070 ወራጫኞች ይኖሩና hojii kana gurmoofnee hojjenna miseensa 107 taana namoota 1,070 taanee oomishaalee kana buusnee feena akkaataa dambii fi ittiin bulmaata ba'eeni kan hojjennu እና ደንብን መሰረት በማድረግ ማለት ነው ያው kuma የሰላልተን ኩን ያው ጉርጉዳል እንትን ያ ድንጭፋ kumtaala lama paanchi godhanii bakka tokkotti intinedhanii fidu intin uduman baadhee deemuun wajjin yaa kufeetu akka ammaatitti illee dugdi keenya dhukkubaa jira garuu as keessatti yaa gaaraantiin hin jiru waan ta'eef wanti ati seenyoodhu hin jiru jechuudha maaliif yaa give and take waan ta'eef yaa hin hojjannaa yaa tan hojjanne san yaa fudhannee galla miidhaa keenyaafillee namallee gaaraantii illee nuuf hin jiru hin qabnu jechuudha. Kana yoo mootummaan itti yaadee odoolee gara fuulduraatti akka illee garaantiin jiru odoo nuuf yoo ashuraansiin illee akka gama naggaadotaatiin nuuf akka qophaa'u odoo nuuf taasise jedha. በጎሎ ደረጃ 35 ተብሎ ነው የሚጠራው። ጭኖት የሚመጡ ግን በአይን የሚታይ ነው። አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል ነውና ጭነው የሚመጡት በአይን የሚታይ ነገር ነው። ይሄው እዚህ ጋርም ቆሟል። gatiin tilmaama kuntaalaa osoo sirrateen jedha akkuma argitu akka malee gurguddaa fi jiidhaas waan qabuuf ni ulfaata kaffaltiin isaa osoo nuuf sirratee gatiin humna keenyaas ilaalamee madaalawaa osoo ta'ee gaariidha ጥሩ ነው ትንሽ የጉልበት ብዝበዛን ያስቀራል የሚል እንትን አለኝ እሱ ቢስተካከልን የሚል እምነት ነው ያለው kiiloon nuti baannoo fi ammi nuti argannu wal fakkaatu wal madaalaa miti jedhu hawaasummaa keessatti immoo akkaataa nuti itti jiraataa jirru jireenyi hawaasummaa baay'ee ol ka'ee dabalee jira gatiin amma ittiin nuti hojjennu kunii fi gatiin nuti ittiin jiraannu baay'ee wal fakkaataa hin jiru. Isa kanaafillee otoo nu sirrateessa jedhamu gaafii baay'ee kaasaa jirra. Ammallee akka nu dabalu gatiin as keessatti baatamaa jiru kumtaala 235 kan inni ba'e kumtaala 135 baannee buusnee sarkaa hanga kanatti itti dadhabnee hojjennee baay'ee jijjiirama fidu jechuudha. Kanaaf egeree keenyaaf innillee otoo nu dabalee isa jedhamuuf rakkoo kana otoo nu furanii baay'ee nutti tola. asirraa isaanillee gara abbaa qabeenyatti ce'anii hojii dhabeeyyiin biraa immoo iddoo isaanii kanatti bakka akka bu'u akka waajjira dhimma nageenyatti hojii guddaadha hojjannaa jira jechaadha. Waan qoratamee haalli isaan ittiin miidhamnes daldaltoonnis haala ittiin miidhamne waan ifa ta'ee jira jechaadha. Qajeelfamicha irratti yeroo gabaabaa keessatti gadi buusnee fi haala sanaan akka isaan onnoo godhan goonuu jira. መጀመሪያው ተካተው የኪሎ ሜትር ወይም ደግሞ ርቀቱና የእቃው የሚይዘው መጠንና የእቃው አይነት qorannoo marsaa jalqabaa irratti waan hin haammatamne qorannoo amma taasisaa jirruun itti daballeerra ulfaatina meeshaa fi fageenyaa akkasumas akaakuu meeshaa adda baasuuf yaalameera fakkeenyaaf dinnichaa fi kuduraalee biraa yoo fudhanne ni ulfaatu kiiloo 100 jedha garuu ulfaatinni isaanii dabala jooniyaa kiiloo 100 yoo naqaman ulfaatinni isaanii immoo isaa oli kun tilmaama keessa galchineerra garaagarummaa waan qabanni kanarrattis ጅጅረምኒ ገቲ ኒታሲፈማም አይመዝንም ማለት ነው ሳይዙን ይሸፍናል በክብደት ደረጃ ግን አይመዝንም እንደነዚህ አይነት ልዩነት ያለባቸው አይተን ለይተን በአይተሙ ወይም በምርት አይነቱ የዋጋ ማሻሻያ የሚያስፈልጋቸውን አድርገናል
naannoo manneen jireenyaa warshaalee akkasumas immoo bakkeewwan hojii baasuu fi buusuu jiranitti hojiiwwan buusuu fi fe'uu irratti walitti bu'iinsi abbootii qabeenyaa fi hojjettoota humnaa gidduutti bal'inaan mul'achaa turee jira. Tilmaamni gatii meeshaalee qixaan tilmaamamuu dhabuun akkuma feeteen hojjetamaa ture. Kun ammoo madda walitti bu'iinsaa uuma. Gatii tilmaama meeshaa ol kaasu waliigaluu yoo baatan ammoo humna fayyadamuun meeshaaleen akka caccaban sanarraa ka'uun ammoo gara qaama poolisiitti walgeessuu malu. Egaa erga qajeelfamni ba'ee gatiin tilmaamaa murteeffame asii walitti bu'iinsi kunis hir'ataa dhufeera. Bakka kanatti nutis kan arginee taajjabne isuma kana. Duri egaa akkuma beekamu warri fe'umsa meeshaa fe'ee buusu kun akkuma magaala kanaatti waltajjii kamuu yoo waamte ajandaa guddaadha. Hin hatamnaa, hin saamamnaa, meeshaan nuti fe'aa jirru humna keenya ol nurraa fudhachaa jiru yoo kanfaluu dadhabne meeshaan keenya hin cabaa, hin darbatamaa. Yoo ta'uu baates immoo fudhataniis nu jalaa deemu jedhee qaamni uummanni magaala kanaa sirriitti dhaadheffatee rakkoo kaasaa turedha. Rakkoo kana immoo magaalli Finfinnee hiikeera. Sanarratti hundaa'uudhaan immoo akka magaalaa kutaa magaalaa keenyatti ittiin bulmaata sanarratti hundaa'uudhaan akkaaratti akka gurmaa'u kan goone. Eega gurmaa'een booda akka leenjii fudhatu goone. Tokko uummata tajaajila. Uummanni inni tajaajilu sun immoo karaa nagaatiin tajaajilamuu qaba. Kanaaf immoo hubannoo argachuu qaba. Naannoo manneen jireenyaa yoo garaagarummaan isaa asitti mootummaan haaluma yoo gatiitillee yoo ofiisaatiif nu baase limitiidha inni kun. Maaliif daangaa qabaa jechuudha. Nuti yoo amma eenyu keenyaan gaafannu yoo fedhii keenyaan gaafannu yoo nageenyaan yoo wal jaalalaan nutis hin beekne yoo naggaadeenis hin beeka yoo hin buufna kan nuuf yoo kan ta'e isa waraqatarra isaan isa jaalalaan nuuf kaffalu jechuudha inni tokko malee. Isaan sun immoo garuu akka yoo armaan dura innis yoo amma barbaadan gaafatu jechuudha gatii. Sunillee ammallee sirraa'ee jiranatti fakkaata. Kana garaagarummaan jiru. Qaamni hin gurmumne as keessa darbee kumtaala tokko 50 kiiloo 30 warreen baatanii socho'an jirani. Innaa akka caanyinaa waraajitti kan namaaf baattu nu ilaallataa kan jedhan ijoolleen illee yaadni tokko ka'uu danda'a. Poolisiin immoo kana keessatti yaa'u amma kana nageenyi mura'ee poolisii biras qaqqabaan jiru akka salaam saraatitti waan ilaallatu waan gibbii kana keessatti dhaabbannee ilaalaati hojii keenya bicha hin taane gibbii kana keessatti maaltu malee ilaalaa jirra. Amma kana nageenyi isaa nama sodaachisu. Naannoo kondominiyeemitti amma argitan yoo ta'e namoonni baay'een jechaadha humnaa ol nurratti fe'amee waan akkasii ta'edhanii iyyaati jiru jechaadha. Isa akka biirootti nuti akka kutaa magaalaatti kutaa magaalaa 11 iyyuu qorannoo fi qo'annoo gaggeessee akka magaalaatti waan gadi bu'eetu jira jechaadha. Innis maa inni meetiraan illee an taa'ee jira jechaadha. Asii meetira 200 kaasee meeqa akka kaffalchiisan hoggaammoo gamoo tokkoffaarra gamoo lammaffaarra meeqa akka kaffalchiisan an taa'ee jira jechaadha ifatti. Inni maa inni amma yeroo gabaabaatti isaan faanas diskas goonee jechaadha. Warra hojjetaa kana faanas diskas goonee warra fayyadamaa faanas wanti gara hojiitti galamee jira jechaadha. Kuni maa inni mootummaa fi hojjetaa jidduu mootummaa fi warra tajaajilamaa jidduu positive relationiin akka jiru dhufu an taasisne keessa qorannoo itti adeemame inni guddaan bara kana keessa kanadha jechaadha. Akka kutaa magaalaa keenyattis kanuma waan guddaa waan bal'aa hojjennee jechaadha. በጫኝና አውራጅና በባለ ንብረቱ መካከል በጫኝና አውራጅ በኩልም ቅሬታ ይቀርባል። አላግባብ ጉልበታችን እንዲበዘበዝ ይደረጋል ይላል። በዚህ በኩልም naannoo manneen jireenyaatti walitti bu'iinsi warri meeshaalee baasanii buusanii fi abbootii qabeenyaa gidduutti darbee ni uumama. Gatii meeshaa ol kaasanii himachuu fi humna keenya garmalee nutti fayyadamuu kan jedhu uumama. Kana lamaan walitti araarsuun dirqama. Lamaanuu akkaataa karaa nagaan walii galaniif ammoo dambii fi qajeelfamaan sirreessaa deemna. እነሱም ደግሞ ጫኝና አውራጅ ነንና የምንፈልገውን ክፍያ እንጠይቃለን ብሎ አንዳንዴ ከተገዛበት ዕቃ በላይ ለመጠየቅ ካልሆነም ደግሞ አታወርዱም እኛ ነን የምናወርደው ማለት ዝንባሎች አሉ። እነዚህን እያረምን እያስተካከልን መጥተናል።
Waajjirri nageenyaa fi tasgabbii kutaa magaalaa Nifaasil Kilaaftoo hojii nageenya kabachiisuun qaamolee nageenyaa maraa waliin ta'uun warreen nageenya uummataa jeeqan hannaa fi qabeenya saaman irratti waloon hojjetu. Haala qabatamaa yeroo irraa kan ka'e gatiin kuntaalaa baasanii buusan kuni xiqqaa ta'uu irraa kan ka'e komii hojjettoota irraa ka'uu fi bulchiinsi magaalaa akkasumas kutaan magaalaa irratti hojjetaa jiraachuu fi kun ammoo akka magaalaatti irratti hojjetamaa jiraachuudhaas kan addeessani. Kanaan cinaatti ammoo filannoo marsaa 7ffaa fuuldura jiru kana irratti nagaan akka xumuramuuf qindoominaan kan hojjetaa jirani. Ijoolleen gurmaa'an kun sirriitti leenjiin kennamee fi kan biraa qaama nageenyaa ta'uu qabu. Gurra nageenyaa ta'uu qabu. Namni kamuu maqaa isaaniitiin akka hin malletti yakkaan ka'amuu hin qabu kan jedhuun sirriitti irratti hojjennee warri aanaa jirus warri magaalaas nuti warri kutaa magaalaas hundaayyuu karaa nagaadhaan fuula gaariidhaan tajaajilaa jiru. Kanaaf gurmaa'insa isaatu sirrii waan ta'eef nuti hordoffiin keenya hordoffiin qaama nageenyaa poolisii warra achi jirus warra gibbii sana yookaan mooraa sana bulchus sirriitti ijoollee kana wajjin harkaaf walitti hidhatanii waan hojjetanuuf nageenyas mirkanaa'ee jira. Hojii bichaa oduu hin taane waa adda addaa kanneen waan warra hannaam deemu kanneen hin jirti ijoollee nama sa'aatii 11tti nama fakkaatee dhaabatachi warra sanii of keessaa akka baasanii. ሰባተኛው ምርጫ ሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ ፍትሃዊ እና ደግሞ በማህበረሰቡ በሌላው አካላትም ተአማኒነት ያተረፈው ምርጫ እንዲሆን ዓለምን ጉድ filannoo marsaa 7ffaa karaa nagaan akka xumuramuu fi maqaa gaarii biyyi keenya amma argachaa jiru gama filannoonis mirkaneessuu fi qaamolee nageenyaa hundaa fi gargaartota humnoota nageenyaa waliin qindoomnee hojjechaa jirra. ጀሎቹም በዚህ ዙሪያ ላይ ኦሪንቴሽን ሰጥተናል፣ ስልጠና ሰጥተናል፣ ያግዙናል፣ ስራቸውን በብቃት ይወጣሉ። ምርጫችንን በሰላም እንደምናጠናቀቅ አቅሙም አለ፣ ብቃቱም አለ፣ ዝግጅቱም አለ። Egaa daawwattoota keenya turtii keenya giddugala gabaa laaftootti argamne ni egaa dargaggoonni gurmaa'anii hojii ba'aa baasanii buusan faana turtiidha kan taasifne. Egaa qophii keenya gaachanaa egaa dhimma kanatti xiyyeeffachuudhaan bakka kanatti waan isin daawwachiisaa turre gara xumuraatti finneerra yeroo biraa sagantaa biraatii walitti deebina. Ani Olbaana Xumburaan ture horaa bulaa deemana.